Just for I take Oduu teenya jalqabaatiin Itiyoophiyaan fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 kaleessa galgala fiigameen osoo hin milkaa'in hafte. Fiigicha gufachiisaa meetira 3,000tiin namni haalaan eeggamaa ture atileet Lammeechaa Girmaa tasa kufuun miidhame. Atileet Lammeechaa Girmaa maaltu mudate? Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin miseensa Koongiresii Ameerikaa tan taate Ilahaan Umar Oromoon biyya alaattis biyya keessattis lakkoofsa guddaa qabutti fayyadamuu qabaa jette. Ilahaan Umar Oromoon addatti Ameerikaa keessa jiruu fi biyya keessa jiru humna qabutti osoo hin fayyadamin hafuu hin qabu jetteetti. Eessatti kana dubbattee? Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin baankiin addunyaa biyyoota Afrikaa galii gadi aanaa qaban keessaa Itiyoophiyaan adda dureedha jechuun beeksise. Baankichi dargaggoota Itiyoophiyaatiif fi mootummaa Itiyoophiyaatiif waan dhaame qabaa bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin mootummaan Somaaliilaand yaada ministeerri dhimma alaa Masrii tibbana kenne kufaa taasise. Ministeerri dhimma alaa Masrii maal jedhanii Somaaliilaand maaltu muufachiise bal'inaan dhageessu. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya guyyaa har'aa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Dhagaa xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Itiyoophiyaan fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 kaleessa galgala fiigameen osoo hin milkaa'in hafte. Fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 kanaan haalaan eeggamaa kan ture atileet Lammeechaa Girmaa tasa kufuun miidhameera. Kunis ammoo rifaatuu cimaa uumeeti jira. Fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 eeggamaa kan ture yoo ta'u fiigicha kanas atileetii Morookoo Suufiyaan Albakaalii baranaas irra deebi'i warqii injifachuun shaampiyoonaa olompikii ta'eeti jira. Dorgommii kanarratti atileetiin Itiyoophiyaa fageenyichaan abbaa riikardii addunyaa ta'ee fi haalaan eeggamaa ture Lammeechaa Girmaa dorgommicha osoo hin xumurin hafeeti jira. Lammeechaan fiigichi xumuramuudhaaf osoo meetirri 200 isaa hafee jiru gufachiisa yeroo utaaluuf jedhu jilbi isaa gufachiisatti bu'ee duubaan ofirra garagalee kan lafa deeme. Atileetiin kun bakka itti kufe sanarraa gargaarsa ogeeyyii fayyaatiin baatamee achii bahe. Sana boodaas wallaansa dabalataatiif gara hospitaalaa kan geeffame atileet Lammeechaa Girmaa atileetichi erga yeroo saniitii hospitaala irratti argama. Atileetonni Itiyoophiyaa Fireew Saamu'eel jaaffaa yoo xumuru Geetinnat Waalee 9ffaa bahuun xumureeti jira. Fiigicha kaleessaa kanarratti maaltu tahe wanti jedhu gaaffii ijoodha. Fiigicha kana gubbatti fageenyi meetirri 1,000 akka darbeen atileetonni Itiyoophiyaa 3 wal duraa duubaan fiigaa turan. Yeroo fageenyi meetirri 1,800 ga'e ammoo atileetiin Itiyoophiyaa Geetinnat Waalaa tuuta fiigu dursuu eegale. Atileetiin Keeniyaatis biraa fagoo hin turre. Yeroo marsaan lama isaaniif hafu ammoo atileetiin Keeniyaa Simoon gara dursuutti dhufe. Eegasii booda yeroo marsaan tokko hafuu dhiyaatutti atileetiin Itiyoophiyaa Lammeechaa Girmaa fi atileetiin Morookoo wal dursuu jalqaban. Yeroo kanatti ture atileetiin Ameerikaa Keenet Ruks saffisa isaa kan dabale. Atileetiin Morookootis mirgaan as bahaa ture. Haa ta'u malee morkii keessa kan ture Lammeechaa Girmaa dorgommiin xumuramuudhaaf meetirri 200 yeroo hafu kanatti gufachiisa yeroo tarkaanfachuuf jedhutti danqame. Lammeechaa Girmaa jilba isaa mirgaatiin gufachiisi isa rukutee booda ofirra garagaluun duubaan lafa dhahe. Yeroo kufu mataan isaatis lafa rukutuu viidiyoon ni mul'isa. Suuraaleen qoodaman yeroo dirree keessa ciisuu fi baatamee ba'u mul'ateera. Yeroo muraasaaf osoo hin socho'in garaa isaatiin joorroo fiigichaa irra ciisee gargaarsa eegaa ture atileetiin kun. Eegasii booda lubbuu baraartonni dhaqqabanii kutaa meedikaalaa achuma istaadiyeemii keessa jirutti isa geessan. Miidiyaan Faransaay L'Equipe akka gabaasetti Lammeechaan lafa of wallaalee ciiserraa erga wallaansa argatee booda of bareeraa jedhama.
Akka gabaasa kanaatti lammeechaan osoo hospitaala hin geeffamin dura of hin barree ture. Lammeechaan erga of baree booda dubbachuu isaatii fi qorannoo dabalataatiif gara hospitaalaa geeffamuun gabaafameera. Gama kaaniin yeroo gara caalu tuuta gidduu keessa kan ture atileetii Morookoo yeroo dorgommiin kun xumuramuudhaaf meetirri 300 hafu saffisa isaa dabaluun as bahee mo'ate. Meedaaliyaan Albakaliin injifate Olompikii Paaris irratti meedaaliyaa jalqabaa Morookoodhaaf galmaa'edha. Albakaliin erga Olompikii bara 1932 fi 1936 irratti atileetiin Fiinlaand Volmaarii Aiziholloo walitti aansee warqii injifatee booda atileetii duraa seenaa wal fakkaataa ta'eeti jira. Fiigicha kaleessa galgalaa kanaan tasa kufee miidhamuu atileet Lammeechaa Girmaa ilaalchisuun lammiileen Itoophiyaa hedduun gadda itti dhaga'ame ibsachaa turan. Lammiileen biyyattii atileetii kana akkaan kan abdatanii fi balaan akkasii ni qunnama jedhanii hin eegne ture. Atileetiin kun jabaa ta'uu qofa osoo hin taane dorgommii kaleessaa kana yoo xiqqaate tokkoffaa baha jedhamee eeggamaa ture. Haa ta'u malee wanti rabbiin hin fedhin hin ta'u akkuma jedhamu atileetichi tasa yeroo xumuramuudhaaf dhiyaate kufee miidhame. Miidhamuu atileet Lammeechaa Girmaa ilaalchisuun ogeeyyiin fayyaa atileetichaaf qorannoo taasisanii atileetichi ammatti homaa hin taane jedhaniiru. Oduu biraatiin miseensa koongirasii Ameerikaa kan taate Ilhaan Umar Oromoon biyya keessattis biyya alaattis lakkoofsa guddaa qabaa jechuun dubbatti. Lakkoofsa guddaa qabu kana ammoo gara humnaatti jijjiiruu qabaa jechuunis dhaamsa dabarsite. Adda Ilhaan Umar kana kan dubbatte tibbana wayita Oromoo waliin Ameerikaatti marii taasistetti ture. Dura ta'aan koongirasii federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa tibbana hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa jiraatan waliin dhimma siyaasa biyyaa irratti mari'achuuf achi jiru. Profeesar Mararaa Guddinaa hawaasa Oromootiin cinaatti miseensa koongirasii Ameerikaa kan taate adda Ilhaan Umar waliinis Oromoo biratti waamuun waliin mari'ataniiti jiru. Gara ji'a lamaatiif akka achi turan kan himan Profeesar Mararaa Guddinaa shoorri diyaaspooraan qabsoo biyyaa keessatti qabu salphaa waan hin taaneef mariidhaaf Ameerikaa deemnee jedhan. Oromiyaa xiqqoo jedhamuun kan beekamtu Minisootaa keessatti marii gaggeessu kan himan Profeesar Mararaa Guddinaa qabsoo uummata Oromoo fuulduratti deemsisuuf dhamaatii guddaan akka nurraa eeggamuun hubadhee jedhan. Bakka baay'eetti yaadni ka'aa jiru tokkummaa saba keenyaa kan jedhudha kan jedhan Profeesar Mararaa Guddinaa xiqqaaf guddaan humni siyaasaa Oromoo tokkummaan socho'uu qabus jedhan. Sababa sagantaa Osfaanaatiif Ameerikaa kutaalee adda addaatii fi biyyoota adda addaa irraa dhalattoonni Oromoo hedduun Minisootaatti argamaniiru. Lakkoofsa sana arguun hedduu nama gammachiisa kan jedhan Profeesar Mararaa Guddinaa garuu lakkoofsi namoota bakka ispoortii jiruutii fi kan bakka siyaasaa jiru wal hin fakkaatu jedhaniiru. Kanaaf hojii guddaa hojjechuu gaafataa jechuun dubbatan. Dubbii ijoon Profeesar Mararaa Guddinaa Ilhaan Umar waliin maal mari'atan kan jedhudha. Profeesar Mararaa Guddinaa Ameerikaatti miseensa koongirasii paartii Dimokiraatotaa kan taate Ilhaan Umar waliin waraqaa qorannoo dhiyeessuun dhimmoota siyaasaa adda addaa irratti marii gaggeessaniiru. Lamaan isaaniitu qorannoo isaanii kan dhiyeessan sagantaa osaa irratti yoo ta'u kan walitti isaan fides sagantaa kana ta'uu himan Profeesar Mararaan gorsa Ilhaan Umar nuuf kennite jechuun Profeesar Mararaa Guddinaa dubbatan asiihis biyya keessaas lakkoofsa guddaa qabdu lakkoofsicha gara humnaatti jijjiiraa jettee nu gorsitee jedhan Profeesar Mararaan. Oromoon lakkoofsa isaa kana irra ciisaa jira itti fayyadamee mirga isaa kabachiifachuu qabaan dhaamsa Ilhaan Umar ture. Oduu biraatiin baankiin addunyaa biyyoota Afrikaa galii gad aanaa qaban keessaa Itiyoophiyaan adda dureedha jechuun beeksise. Baankiin addunyaa waraanni biyyattii keessa jiru biyyattiin galii gad aanaa jalatti akka kuftu taasiseera jechuunis ibseeti jira. Akka ibsa baankii addunyaatti taanaan biyyoonni Afrikaa galii gad aanaa qaban Itoophiyaa qofa miti. Dhiibbaa addunyaa, jijjiiramni qilleensaa, baasii jireenyaa olaanaa, malaammaltummaa fi walitti bu'iinsa biyyoonni kunneen keessummeessan sadarkaa galii gad aanaa akka argataniif sababa ta'eera jedha baankiin kun. Akka ibsa baankii addunyaatti jireenyi lammiilee galii gad aanaa ta'uu irraa kan ka'e fedhii bu'uuraa isaanii guutuun qormaata uummata Afrikaatti ta'ee jira jedhama.
Biyyoonni oomishaalee nyaataa dabalatee galteewwan hedduu biyya alaatii galchan kan Afrikaa kunneen tasgabbii dhabuu gabaa addunyaatiin kan miidhaman yoo ta'u, kunis lammiilee isaaniitii fi diinagdee isaanii irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira jedha Baankiin Addunyaa ibsa baaseen. Baankiin Addunyaa biyyoota Afrikaa galii gad aanaa qaban jedhe 20 lakkoofsaan tarreesseeti jira. Isaan keessaa Itoophiyaa jalqaba irratti yoo kaayu Eertiraa, Burkina Faso, Suudaan, Soomaaliyaa, Buruundii, Chad, Uganda, Dr. Congo, Gambia, Liberia, Guinea Bissau, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Rwanda, Sudan Kibbaatii fi Togoon wal duraa duuba qabataniiru. Biyyoonni kunneen biyyoota lammiileen isaanii guyyaatti 3 nyaachuu hin dandeenye akka ta'e Baankiin Addunyaa ibseeti jira. Oduu biraatiin mootummaan Somaaliilaand yaada ministeerri dhimma alaa Masrii tibbana kenne kufaa taasise. Mootummaan Riippaabilika Somaaliilaand yaada dhiheenya kana ministeerri dhimma alaa Masrii gita isaanii Turkii waliin ibsa gaazexeessitootaaf galoon kennaniin mufachuu ibseeti jira. Waliigaltee Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti taasifame ilaalchisee ibsi tibbana kenname sirrii kan hin taane kan nama dogoggorsu mirga abbaa biyyummaa uummata keenyaa kan tuffatudha jedha mootummaan Somaaliilaand. Mootummaan keenya waliigaltee moo'uu Itoophiyaa waliin taasise kanaaf waadaa gale irra deebi'ee akka galmaan ga'u ibsuu barbaada kan jedhe mootummaan Somaaliilaand. Waliigalteen kun fedhii waliiniitii fi wal kabajuu saboota keenya lamaan gidduu jiru jechuun Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduu jiru kan calaqqisiisudha jedha mootummaan Somaaliilaand. Walta'iinsa Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti taasifame kana akka dhagaa bu'uuraa kan tasgabbii naannawaa fi tumsa dinagdeetti ilaallaa jedha mootummaan Somaaliilaand. Kana waan ta'eef Somaaliilaand qaama bulchiinsa Moqdishoo akka hin taane taates akka hin beekne ibsuu barbaanna kan jettu Somaaliilaand nuti uummata walaba ta'ee fi seenaa, aadaa fi dhaabbilee dimokiraasii badhaadhaa qabudha jetti Somaaliilaand. Uummanni Somaaliilaand mirga hiree murteeffannaa isaa bara 1990 takka fayyadamuun Riippaabilika Somaaliilaand daangaa sadarkaa addunyaatti beekamtii qabus hundeeffateera jedha mootummaan Somaaliilaand. Mootummaan Masrii dubbii borcuu dhiisee abbaa biyyummaa Riippaabilika Somaaliilaand akka kabaju waamicha goonaa jetti Somaaliilaand. Mootummaan Masrii humnaa fi tattaaffii dippiloomaasii isaa rakkoo daangaa ishee marsee jiru kan akka Liibiyaa, Suudaanii fi Filisxeem darbee immoo Libaanos irratti akka xiyyeeffatu gaafannaa jetteetti Somaaliilaand. Ministeerri dhimma alaa Masrii tibbana haasawa taasiseen Somaaliilaand akka qaama Soomaaliyaatti akka ilaalu ibsee ture. Kana ammoo Somaaliilaand akka hin fudhannee fi Masriin keessoo keenya keessa galuu akka dhaabdu gaafannaa jette Somaaliilaand. Ammaaf kan qabanne kanuma. Yeroo gaarii.